Murtiguuto laali waraqaa Zalleeffamtoota guyyaa har'aan Sheekaa Roobeetii fi murtii guutuu jidduutti banamuun isaa dhagayameetii jira. Lolli addunyaa sadaffaadhaa kun immoo sababa ajandaa jedhuun kan banamee ture. Loltoota isaanii gara adda addaatiin leenjisaa jiraachuun isaanii miidiyaa keenyatti himaniiru. Obbo Sheekaa Roobee immoo akka miidiyaa keenyatti himee jirutti obbo Murtii Guutuu maallaqa namaa sababa nama gowwoomsuutiin maallaqa hedduu nama irraayis nyaateeti jira jechuun duula kan banee ture ta'us waraanni gara Sheekaa Roobeetiin baname kun immoo waraana hammaataa ta'uu isaatiin Murtii Guutuu akkaan sodaachisuun isaa dhagayameeti jira. Sababa lola kanaa irratti ni ilaalchisee giftarri beekamaan Murtii Guutuu jedhamuun beekamu maqaan isaa Anas jechuun kan jijjiirameetis jiru ta'uu isaatis obbo Sheekaa Roobee lola eegale kana keessattis beeksiseetii jira. Sababa lola kanaa irratti ni eegale Sheekaa Roobee waraqaa mana baankiidhaa kan ammaan duraati jechuun erga Sheekaa Roobee kana mul'isetti dhaamsa Sheekaa Roobee irraa cinaa tokko isin dhageessisuun ifamee jira birriyaan baati jennee maal goonu waraqaan kun kulliin isaa sitti bahee jira kinoo mana murtiitii ka sitti bahee jira ila kunniin sitti bahee jira la abbaan illee akkuma ammaan tana dhaggeeffattanii jirtan kanatti immoo Sheekaa Roobee lolaaf qophooyneeti jira jechuun ergaaniif dubbates abbaa qabeenyi kun irraa saamamees dubbiseetii jira. Garuutuu immoo Murtii Guutuu gara fuula feesbuukii isaa irratti ganama kana Sheekaa Roobee akka gargaarsan jechuun wayita inni fuula miidiyaa isaa irratti ibsee turetti gargaarsa Sheekaa Roobee barbaachisu kanas karaa kamiin akka gargaaramuufis isaan jidduutti gaafiin hedduun taa'ameetii jira. Miidiyaan keenya immoo dhimmoota kanaan irrattiinis kan ka'e Sheekaa Roobeetii fi isaan jidduutti akkaaniif tattaaffiidhaan nageenya kennamuuf walmarii gara nagayaatti akkaaniif deebi'an jechuun gara miidiyaa keenyaatiifis dhaamsa nageenyaa ni dabarsina jechuun beeksisanii inneeti jira. Garuutuu immoo sababoota adda addaatirraan kan ka'e innis Sheekaa Roobee cabjee jechuun dhiyeenya kana erga Murtii Guutuu irratti tarkaanfii fudhateen ati gabraa jechuun jecha namni hin fakkaanne dubbateeti jira. Pirezidaantii Sheekaa Roobee kun immoo hammeenya isaa irraa kan ka'e pirezidaantii kanaatiin pirezidaantii Murtii Guutuu jidduutti gaafiif deebii wal afaandeeffannaan akkaan hammaateeti jira. Pirezidaantoonni lameen kun immoo jecha isaanii hamaa kan isaan wal afaandeeffatanii fi gara fuula barreeffamaatiin gaggeessanis sagalee fi akkasumas wantoota ammaan dura Murtii Guutuu haasa'es dubbachaa isaa akkasuma namoota garaagaraa dhageessisaatii jira. Garuutuu sagalee dho'isaadhaa ammaan kana isaan wal dhageessisaadhaa jiran kana irraa kan ka'een obbo Sheekaa Roobee dubbii kana kan akkaan nama ajaa'ibsiisu ta'uu isaanii osoo hin beekanii itti fufanii akkaan nama dhageessisaniitii jiran. Garuu sababa kanaatiin immoo Murtii Guutuu guyyaa har'aan tana aaruu akkaan aaree jirutti sadarkaa Pooshaan boodana qixxaanaan jechuudhaan lola banuudhaaf kan deemaa jiru waraanni isaatis leenjii isaanii kan fudhataniinis irrattiifis kan ammallee ammoo birrii kunillee aggadamtee jirti gara miliyoona sadii boyi agganni miliyoona lamaa gadhiifne kanamarratti tiraansfar goote birriin kaallichaallee kinoo aggadamee jira birriin isaanii deebi'ee baram aggadame alaa kulli haal dhiifamallee gaafadhu hidhaallee hin hidhamtaas hiisisullee barbaanne waraqaan sitti bahee firdibeetii irraa koppiliin sheer riipoost gata wallaahi dhimma takkasitti hin qabnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.